السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم توضاف جالسمتون هردفتون برسا روما. الحمد لله إنك كوت نجايني كي كان جال الله إنك بجارا بكتيرتن مرس نجاو. إجا دعوتتن كيا برم سرّا خنا كيستي وانا نسم برسيسو. حالا غري عدد دراتي غري برنوت راتي غري قرآن آية چورا يرو قرآن براتن يوكين يرو برم سبراتن. سغالي غري سنرات يوكين غري برنوتا سنراتي وان تكر را دب فچا سغالي إرگو Dandeessan نسم برسيسو چورا سنغالي. Fakkeenyaaf haala aappii quraanaa tokkorraa quraana qaraa'aa sagalee garee sirratti erguu dandeessan jechuudha isin galee. Egaa kana yeroo isin jiru jechuudha warroonni amantaa kiristaanaa ji warroonni amantaa musliimaa ji jechuudha. Namni garee hin qabne hin jiru namni garee keessatti hin baranne yookiin hin qaraan hin jiru jechuudha akka amantaa isaatti jechuudha isin galee. Kanaafuu amantaan kan abbaati warroota kiristaanaatiifis ta'ee warroota musliimaatiifis ta'ee haalli isaadhaa takkuma jechuudha. Haalaan nama isinitti agarsiisu jechuudha. Appilikeeshinii garagaraadhaa yeroo pilaastorii keessa gadi buufatan jechuudha. Appilikeeshinii quraanaa ta'e, appilikeeshinii immoo amantaa kiristaanaa san ta'e barreeffama appilikeeshinii sanarra jiru yaani barreeffama maxaafa sanarra jiru haala barreeffama san dubbisaa sagalee waatsaappiidhaan garee irratti jechuudha. Erguu itti dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaa handoftan jechaa YouTube chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatinadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification san kilik itti godhaadha achi booda all kajjattuu irratti gochuun dagatinadha. Akkasuma barumsan garraadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenuudhaaf viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha waan isin dhibe. Barumsi keenya yoo isinitti tolee viidiyoo keenya namni baay'een argee akka irraa fayyadamu share like gochuun dagatinadha. Egaa gamanummaan gama barumsaan dabarsa hanga xumura viidiyoo keetti nafaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyya kenoo akkuma fuula jawwaala kiyya irratti argaa jirtan kana quraanaa daawuloodii godheetan jira macaafa qulqulluu kajo kanaas daawuloodii godheetan jira amma jechuudha haala barreeffama quraana kanarra jiru qara'aa garee waatisaapbii san irratti garee barnoota san irratti waatisaappiidhaan sagalee gochuu dandeessan isin barsiisa akkasuma barreeffama macaafa qulqulluu irra jiru kanallee jechuudha warroonni amantaa kiristaanaatiif jechuudha isin galee haala barreeffama kanarraa qara'aa sagalee gurubbii sanirratti jechuudha garee sanirratti sagalee keessan waraabdanii dabarsuu dandeessan isin barsiisa jechuudha isin galee bifuma kanaan jechuudha fakkeenya kan amma fakkeenya isinitti agarsiisu ture jechuudha isin galee appilikeeshiniin quraan irraa qara'an baay'eetu jira jechuudha appilikeeshiniin barbaadan jechuudha haalumaan nama isinitti argu haalumaan nama isinitti agarsiisu kanaani garee waatisaapbii sanirratti qaraatanii jechuudha isin galee egaa haalli isaadha jechuudha amma wanti gootan barreeffama dubbisaa sagalee waatisaapbii irratti waraabuudhaaf wanti gochuu qabdan jechuudha awwala waatisaapbii keessanii seentanii keessaa baatanii ammallee quraana keessanirra ni galtanii keessaa baatan ammalleedha amma wanti gochuu qabdan jechuudha botonii ishee harka bitaa sanarratti kilik gootanii achi booda piroofaaliin quraanaa ni jirti irratti kilik ni gootanii achi booda kanoo asirratti kilik gootanii egaa achi booda kanoo haala kanaan kan quraanaa sun asirratti nuu bahee jira jechuudha isin galee egaa kana oli butachuus ni dandeessan jechuudha akkuma barbaadanii haala isaanii mijeeffatan jechuudha akkanatti ni balleeffatan jechuudha gara walakkaa akkatti qabdanii haala kanaan nama ballatee jira jechuudha isin galee ammallee waatisaapbii silatti seentanii waan baataniif botonii ishee harka bitaa irratti kilik gootanii ammallee piroofaayilii waatsaappiin jirti irratti kilik gootanii ammallee asirratti kilik gootanii kan waatsaappiitis kinoo haala kanaan bahee jira jechuudha isin galee amma wanti gochuu qabdan kan waatsaappiidhaa gadi buuftanii akka isin bal'atoo barbaadan gara walakkaatti qabdanii takkatti bal'ifatanii haala isaanii mijeeffatan jechuudha haala kanaan isin galee ammallee kinoo kan piroofaayilii quraanaa suni ni jirti asirratti kilik gootanii amma kinoo walaffaa dhufee jira jechuudha isin galee fakkeenyaaf ani amma garee hin qabu fakkeenyaaf bakka sagalee waatsaappiidhaan nama ergan tana hoo dhahemma rikardii waan waraabutti dhufu naaf hin dhahamtu jechuudha isin galee isin garuu waan rikardii waraabneefu isiniif fanni taati jechuudha isin galee rikardii jawwaalaa iskiriina shaashaa waan isinitti agarsiisu jiruufu wal bira naaf hin waraabu jechuudha isin galee asirratti gadi qabdanii haala kanaan ni qolloftan jechuudha isin galee yeroo haala kanaan qolloftan achi booda barreeffama keessan ni qaraatan jechuudha asirra haala kanaan qaqajarratullee dandeessan jechuudha isin galee fuula birollee banachuu dandeessan jechuudha isin galee achi booda yeroo sagalee asirra jirtu san qaraatanii raawwatan seendi gootaniiti garee sanirratti ergitanii jechuudha egaa haaluma kanaan hundumaa yaani waan
qaraatan tokko waan qaraatanii waan irraa qaraatanii sagalee WhatsApp irratti erguu barbaadan tokko haalumaan amma isinitti agarsiise kanaani qara'a sagalee gurubbii san irratti waraabuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa isin eegala jettan abdii qabaa barumsa kiyya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaroo taatan subscribe gootanii maatii keenya ta'uu gatinaadha. Barumsa keenya isinitti viidiyoo keenya laayik gootanii hojii beeknu gatinaadha. Barumsa birootti naga walitti deebinutti waan hordofsanii galtooma.